Hordoftoota YouTube channel kiyya jira jirtu an baay'ee nagaa kooti galata waaqaa ta'u jirtu isin bakka jirtetti nagaan isiniif haa baay'atu. Har'a Itoophiyaa taazzabuuf dhufe jechuudha. Biyya keenya ishee maqaan ishee Itoophiyaa jedhamtu tokko isheedhaaf yoom darbaa jedha waan isaan yoom darbaa fi na kanaan dura jechuudhaan biyya Arabaatti yeroo jalqaba deeme sana akkuma Itoophiyaatti se'een yeroo wanti akkasii keessaa dhugamu qodaasa hin gatu nan kaa'a. Kamiinsaa yoo dhugame nan kaa'a. Kamiinsaa yoo dhugame nan kaa'a. Ishee pilaastikii ishee qorqorroo sana bichaan gata. Booda maal walitti qabdaa annaan hin kaa'amamti hin gatamaayyuu hin jedheen. Natti kolfitee jechuudha. Kanarraa maal hubatte jechuudha akka Itoophiyaa keessatti waan akkasii hin gatamne deebi'ee akka itti hojjetamu hubatte jechuudha. Amma yeroon itti yaadu jechuudha madaamittiin na Itoophiyaa keessatti wanti gatamu tokkollee hin jiru. Kun deebi'ee itti hojjetama. Haayilaandiin hin gatamu. Takkaatti fayyadamame deebi'ee hojjetama. Na uummanni illee walitti qabee kiiloodhaan gurgurata. Deebi'eetti ittiin hojjetama. Yoo gatame illee hin funaanu. Funaananii kiiloodhaan gurguraniitu deebi'ee indaganaarra deebi'amee hojjetama. Wanti kamillee jechuudha. Wanti pilaastikii ta'e kamillee jechuudha hin gatamu. Irra deebi'amee hojjetama. Biyya kana keessatti. Peestaaliin illee yoo gatame funaananiitu deebi'amee hojjetama. Itoophiyaa keessatti jechuudha. Kanaaf Itoophiyaa keessatti wanti gatamu tokkollee hin jiru. Tokkollee hin jiru. Wanti gatamu kana waan jedhu hin qabu. Wanti tokkollee jechuudha. Wanti gatamu tokkollee hin jiru. Peestaaliin irra deebi'ameetu hojjetama. Uummanni peestaalii namoonni kaayyoo gatellee funaanee gurgurata. Inni kaan immoo ofuma biratti walitti qabee gurgurata. Uffanni illee hin gatamu. Caammaan hin gatamu. Uffata uffattee zeeginnatiin isaa qayyaru caammaanis zeeginnatiin isaa qayyaru qodaadhaan jijjiirama. Waanumti gatamu tokko hin jiru. Mana kana aniyyuu jechuudha mana kana keessatti qodaa mana kana keessa aniyyuu hunduma isaa uffataan hin jijjiira jechuudha osoo isinitti agarsiise amma. Uffatuma isaa zeeginnatiin isaa qayyaree caammaa zeeginnatiin isaa qayyaree isa jibbisiisaa san barbaanne hunduma isaatiin qodaa jijjiire jechuudha. Itoophiyaa keessatti wanti gatamu tokkollee hin jiru. Kun amma fakkeenyaaf gurguramuudhaaf kan inni as taa'e jechuudha. Namni hin gatamti gadi baasee biyya iddoo biraatti hin gatama kosiidha garuu kiiloodhaan gurguramuuf as taa'e walitti qabamee jechuudha. Biyya keenya keessatti tasa wantumti gatamu tokkollee hin jiru jechuudha. Kunillee qodaa isaan kana baaldii kana mazabzafaa kana isaan kana hunda isaanii uffataan hin jijjiire jechuudha. Uffataan hunda isaanii uffata zeeginnatiin isaanii jijjiire. Uffatoota hin barbaanne kana jijjiire jechuudha. Isaan immoo irra deebi'anii hojjetaniitu isuma immoo deebi'anii gurguruu jechuudha. Kanaafuu Itoophiyaa keessatti jechuudha hundi isaayyuu irra deebii hojjetama waan ta'eef waanumti orjinaaliin tokkollee hin jiru. Orjinaalii kan jedhamu hin jiru. Kanaan dura waa'ee meeshaa irratti illee kaasee dubbadheera jechuudha. Jira garuu Itoophiyaa keessa jira jedhama garuu orjinaaliin hin jiru. Isiniin jedheera. Irra deebi'anii oomishu jechuudha. Biyyoota kaan amma fakkeenyaaf kun hin gatama. Kosii zibaalaadha. Kun zibaalaadha. Irra deebi'amee hin amarratamu. Irra deebi'amee hin hojjetamu. Takkaa itti fayyadamnaan weestiidha jechuudha hin gatama. Wanti kamuu uffanni illee jechuudha. Hin barbaachisu taanaan hin gatama malee irra deebi'amee hin hojjetamu. Kanaafuu wanti biyya kana keessatti hojjetamu hundi isaa forjiidha, artifishaaliidha baay'een isaa jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee jechuudha wantoonni akkasii jechuudha irra deddeebi'amanii waan hojjetamaniif
baay'ee qulqullina hin qaban jedhamee yaadama jechuudha. Irra deddeebi'amee hojjetama waan ta'eef. Innaa Itoophiyaa keessa egaa meeshaan hundumtuu jira jedha namni garuu irra deebiidhaan waan oomishamedha. Irra deebiidhaan waan amarratamedha. Kanaaf kun jira jedhama garuu oriijinaalii isaa miti. Isa duraa miti jechuudha. Yeroo baay'ee irra deddeebi'amee yeroo baay'ee isa hojjetamedha. Kuni jira jedhama garuu irra deebi'amee isa hojjetamedha. Fakkeenyaaf markaatoodha deemteetoo caammaa bitatte caamichi oriijinaalii miti. Isa irra deebi'amee hojjetamedha. Fakkeenyaaf an caammaan barbaanne kana uffatan barbaanne kana warra jijjiiranii qodaa akkasii meeshaalee garaa baatanii deemanii warra mandararra deemanii jijjiiran kanatti nan jijjiira miti. Isaan immoo deemanii iddootti bakka sanatti dhaqanii gurguratu. Bakki sun immoo irra deebi'ee oomisha. Irra deebi'eetu oomisha ga'a. Inuma haaresse malee haaraa miti jechuudha. Isuma kanaan dura tajaajilaa ture ammas deebisee fide jechuudha. Kanaafuu oriijinaaliin jira jetture meeshaa isa kamtu oriijinaaliidha jetture. Meeshaa isa kamtu akkuma hojjetameen jira jetture. Irra deebi'ee hojjetame. Kanaafuu umuriin qabus dafeetu bada dafeetu expire godha bakka. Kanaaf akka meeshaalee biyyoota kaanii dhufanii umuriin qaban jechuudha. Bilbiluma kanallee jechuudha. Bilbilootumallee bilbila biyya keessaa bitamuu fi bilbiloonni iddoo biraatii dhufan baay'ee garaagara jechuudha. Baay'ee garaagara. Kanaafuu maqaan isaanii tokkodha. Gosni isaanii tokkodha. Yeroo laaltan moodeliin isaanii tokkodha. Garuu keessi isaanii tokko miti. Tajaajilli isaanii tokko miti. Maaliif inni asii irra deebiidhaa bayyadaadhaan waa meeqa keessa galee bahee haaraa fakkaata malee keessi isaa dadhabaa dhumaadha jechuudha. Garuu inni biyyoota kaanirraa bitamanii dhufanii haaraama bakka oriijinaaliidha. Isuma takkaa uumame takkaa oomishame malee isa tajaajilee ka'ee irra deebi'e miti. Kanaafani yeroo darbillee ijoollee baay'een komantii jalatti kun ikkoo jira markaatoo jira eessa jira maal jira jechaa turtan. Jiraachuu hin jiru hin jenne ammallee hin haalleen. Jiraachuu jira garuu oriijinaalii miti kun irra deebiidha. Meeshaalee irra deebi'amanii haaressamaniidha malee meeshaalee jalqabumaa hojjetamanii bahan miti. Kanaafuu deebii ijoollee sanaafis hin ta'a. Isiniifillee akka meeshaan irra deebi'amee hojjetamu baruu qabdu jechuudha. Kanaaf Itoophiyaan haala kanaan jiraatti. Garuu yoomidha kan isheedha darbee akkuma biyyoota kaanii takkaa fayyadamnee weestii goonu takkaa uffannee weestii goonu takkaa keessaa dhugnee gannu yoomidha guyyaan isaa jechuudha. Kanaafuu isin ammallee taanaan jechuudha waan isinii danda'amu achumaa fidadhaa koottaa irra deebii waan oomishamu barbaadina waan humni keessan isinii danda'e achumaa fidadhaan isiniin jedha. Itoophiyaa isheen jedhamtu haala kanaan jiraatti gaa biyyi keenya garuu gaaf tokko yaadatamna jedheen abdii qaba. Bye bye.